Assalamualaikum Alexi na chikasa bakasanka. Mube. Wayye, mama. Wayo, mube kon jirta. Tunsi guna brother bite galte mite fayyada. Wallahi nagada wan gurbaan kun naan jedhe sittani madawwale. Wayo, malay. In argine se Alex, si Bradola. Ay mube, dugawa ka ila si jalata etani yeroti barbare ulat tunamboani. Maaliif akkana fajjeefta gaddan silkiin na dhibee. Yeroo geemii taphadhu jala dubbina takkuma kana jireenya tokko Wayyoo naa nyaatu ka dhugaa rabbiin duuten see amma immoo Aleksiin obbo arraa boriin argaa galata rabbii si yaada ija keessa na ilkaanittii keessa na yaada. Fayyaada miti ati. Wallahi nan dhufa jedhee Alex naa dawwalee naa rabse wallahi Alex. Achumatti fayyaanaa ta'e ati kunoo silkii kooyyuu hidhanii ani tiiktookii irra galaan jiru. Ini dhabde. Na duraa hidhanii dhugaa waaqa kunoo na Ini dhabde viidiyoo laaltee yati. Waan si jalaa hidhame sitti fakkaata laayiviin viidiyoo tokko miti. Ati siin galeessa. Na dide duraan tiiktookii galaan jira fayyaadhuma miti ati. Gochuu danda'a. Ganaan tokko gadda namni wayii leenca bucuu tokko kenninaaf hin jalaa. tokkummaatti ni maddaafanii amma tokkummaatti ni maddaa amma naafama. Maal leenca bucuu maalis leenca guddaan kenninee fi'an jalaa baafatte Ati naa kennitee taanaa jira iddoo isa miti. Leenca guddaan si kenne sana hin nyaatamte baram. Ayya naa Jaalamaatii. Eessuma. naa jira. Galatuma. Gadda leenca bucuu tokko namni kenneefi utaaltee ala jalqabaa as buutula. Erganaa gamana dabartee lafa siin buute qaban. Gana mube. Diwaamanii kaanii sin bitanii Nama namni si daawwate. dubbisu alabamu. Hundi jalaa yoo calluweedhani maanni. Zammeedhani maazarreef akkasumaan wacaa turanii amma fiddan maleedhani. Maazar Maala angaara sana quufan ture. akkam nagaa fayyaadha. Nagaadha galata rabbii nagaadha. Innaati sila qibaatii gurgurtu si argaan ture. Ees mubaarakii miti ani. Mubaarakiin isa wayyaa gurguru silaamiti. Jumaa deemna jedhaan turre. Asabboonaa bira dhaqee ture dhugaadha. Jumaa deemna dhaa turtan ennaa sana sin jalan jira. Wayyaadha kaa. Akkumaan dhufee ture. Naguma maamaa bakka isin guyyaa boruu bakka barbaadan deemaa bashannana anatu sin danda'a boru. Eessa naa geessa nure jarro hangana tokkummaa naa waamaa meegana nama silkii koo hidheen gaafadhaan tiiktookii akkan hin gallee. Kun hojii Alexi bakka. Abbaa ante taadilaa Alex dhugaa haadha akkanaa qabaachuu qofatti bakkaate. Waaw. Garatiin naftee nuur abbaate. Maashaallah. Maal godha ammas. Maazar tiiktookii keessan kanidha Alexi. Isin feemasii ta'artu isinitti naafe kanaafi. Ante gallakis Kana tiiktookii maazari. isa miti mucaan bucuun tokko na agamsiisa mucaa isa quttisuu tokko na agamsiisa gaafa sana niitoorkiin hojjetaan turreetuman tuttuquu irraa badee bakka lammata eeganaa mucaa tokko na sirreessi jennaan nan gashu bakka galatoomaa amma akka addin sin jala deeme duwwaa laalaga. Oye, ummu Alex ani kan isin gaafadhu. Tiiktookii kanarratti osoo nu isin hin beekin nu bartani. Nummoo Hunda keessan beekaa. harmee kee nuu fidii jechaanii ture dhugaa rabbi. Ana akkatti Akkam ta'e galuu hin qabu beektaa malee. nuuraddi maaltu ta'e beektaa. Tiiktookiin kun ganda nama salphisuu fi salphootutti baay'ata akkuma namni gurguddaan jiran. Hundumtuu gastii irra galcheetiyyuu bakka madda bari'aa godhata yeroo hunda. Isheen akkuma hundayyuu akkuma ijoollee isheetti ilaalti. Bakkuma dhattutti haasoftee kolfiti namni hundiyyuu gastii irra galee daangaa akkanaa akkasiin ceetu hin barbaadu maaliif ni beekta.
Namni Dhugaa. tokko gaafa naa wajjin wal lole ana dhiiseetu ishee arrabsa. Dhugaa. Sun akka ta'u waan hin barbaanneef ana sarara akkasiin deemtu hin barbaadu. Gaafa barbaachisaa ta'e akkasitti nama wajjin Mama, haasoftuutti haasa'u. ama maal Wayye. gootan isiniif? Ama Alex jecha Alex sirriidha. Sirrii dallee. Isin nama bira dhaqxan adda baafadha. Namni live marra jiraateef nama bira hin dhaqina. Fakkeenyaaf amma namoota gurguddaa walitti dhiyeenya isaan qabu isinillee beeytan. Anama fakkeenyaa isin na beeytan ani isin hin beeku. Akka caarraa amma osoo namnu waa isiniin jedhe isinirra qolachuu hin danda'u. Sababni isin hin beeku. Lammaffaa ammallee Alex osoo waamu wayii hiriyya mooyiitiin ol dhabe dhaqaniiti sababa Alexiitiin isin arra. Alex kana xanaqqaqee waan beekuuf akkas isiniin jedhaa jira. Ammas tiiktokiin kun gabayaa maraatuuti. Kan Isa fayyaa maanu bare nu badde maani nama bubbule waan ta'eef iddoon ta'an hin dhaabadhu. Inuma bira darbaa isa kaan inuma bira darbaa dheengadda waan akkasii gurbaan tokko yoo Alexii ko arrabsaa ture tuu naa banamee waan galeetii gaafa sana nan arrabsaan ture. amma Mucaa ko arrabsaa ture dhimma abbaa qabu. dubbiin achi kaa. Amma Alex nama waliin osoo haa ta'u namni osoo waa jedheeni garaa waa dhalee garaan isin hin danda'u. Amma haasaa keessa oduu waliin haasofnu nuti. Galeera bu'aan reena hundi isaa naa galeera. Dubbichi isinii galeera akkaan. Akkaan. Dhugaadha. Wanti Isin TikTokii jala barbaazar gaafa Ooyee. jedhan marquma garaatti nyaatamullee kan ganda tokkoo godhu waama argan irratti waan barbaadan godhu anamma gabayaa maraatu anamma utuu waan hin galeeti jechuudha. Anumaaf hundareef naa gala malee. Silumayyuu utuu hin galee sanii namoota dubartoota gurguddoo jaarsolii gurguddoo nama akka waan durii kana haasa'u waa yeroo ammaa waan gaarii waa walirraa baratanu warra wal barsiisu malee isa warra xebexeban wanaafuu naa galee kunoo galatooma. Utuu waan hin galeetii tokko wanta achirratti jibbu tokko warra amantaadhaan wal qeequ hin jaalladhu. Amantaan gillee abbaati. Qoqqobbaan qabu yerichi utuma ta'ee naamusa gaarii aadaa durii waan walirraa baratan waan ittiin barbaadu malee waan gorsaaf ta'u malee waan akkasii hin fedhu si hin jaalladhu sanii mi'a xinneenyaa anumtiyyuu Jarri immoo namni umurii kee irra jiru kan tiiktokii banate si duwwaala ana ilma kee duwwaala kan akka kanatti siin asirra fide hin jiran hundi jira jarri sun. naa guddadhu utuu duddufanii nan jaalladha amma jaartottiin sadii jiru achirra guddadhu ulfaadhoo galatoomii rabbiin umrii kee naaf dheeressu kan hiriyaa kee hundaan na barsiifte waan hunda keessa ammoo baga bultii rabbi sitti naa godhe malee baay'ee jaras nan galateeffadha. Mubeen maaliif sargii kee dhufeessee eebbisuu dide mee jalaa ba'u naa waaman. Fidaas. Mubee. Itoophiyaan jara jedhe maazar asumatti dhokatee hafee. Yalla. Biddeen toshee maatii wajjin na bira bulanu gaafa sana bashannanaa bulanu jedhee karaa eegaa oolee didanii jimmaan dhaqanii achiin immoo dhaqu gaana dhufu ala ol deebi'uun monatti goraa jedhee maa innoo silas silkicha laalu malee nyaatu nugu haa ta'u ija isaa keessan takka laala jedhee yaade. Kanaaf nutu yaadu bakka geggeessineerra jimmarraa jennaan tuunee gubee kakaak jedhee achi ga'e immoo jennaan jaluma deemee laala bakka. Inni akkasii gadin taa'u ala nyaatullee bilbila laalaa nyaataa bilbila laalaa deema xiyyaaruma keessa akkamittiin ta'a garuu barik. Anaa nyaatu rabbi. Elaa tokko wantaan gorsuu barbaade qo'ame gaddaa isheetii faa nyaata. Laayibii irra taa'ee ajaa'idha ijji namaa ijuma garraamiitu gaarummaan qabu inni akkasii faa turuu miti dhugaa. Dhugaadha. Xuruu miti. Ija namaa. Miti mucaan tokko. Mubaarak. Ijuma garraamii kana tajaajila isa dhugaa rabbii.
Mubarakin budaan nyaataa budaa miti waraabessi akka buusa galbuleeyyuun nyaatu mubaarikii walla budaa maali? Baga nyaatanii dhiisati boota laata isaa nyaatu. Laal maazariin hin beekaniini waan ija namaa kana gaarii miti ija namaa isuma dhugaati. Iji garraamii dhumatu buusu beektu gudummaadhaan miti isuma namni laalu kana jibbisiisaa lammata. Dhugaadha. Baabaa Nuuraddiin. Bultii ijaarrate minaamin itti ayyariin atti hin qabinatamu. Bultii maali ijaarrate? Hin fuuneere ayee jirti mucattiin. Ay sobaan. Alex hin fuunee? Fuuneera abboo maali soba malee maali. Min jirtu amma mana jirtu utuu na bira raatte gaana waa mala. Inde. Ma Alexoo fuudheera innee baga rabbisi ijaarranneen ashqaabbannee? Ayyariin qabin taa'u. Inde. Maazariin hin sobanu laal baga dhuftan ishoo. Waan bare. Anta. Wanti inni dhoksu beektu waan inni ittiin akka naawwii godhuun qabu jedhee dhoksa naawwiin utuu wajjiniin guddatan utuu harka wal qaban nu gatee deeme naawwitti iyyuu nanaari'an mucaakoo maaliif dhiise deeme jedhee. Dhufuu qabda ture gaafa cidha naawwii sana Alex. Dhugaa rabbii nanaari'an baay'ee naari'e. Yaa dhufuu qaba ture. Maa ijoolleen jarri biraayyuu dhufanii turanii. Akka gootu hojii deemaa namti gaar. Elaa itti ga'ee Maa jechuun. Wal barnoota gaarii isin haa ta'u wal bartaniittu maazariidhaa wajjin mubaarik immoo dhufee. Maa didee dubbichi gara kee naannofnaan akkasatti ta'i. Adabadhu ta'i. Waanum takka yoo maate amallattee baate teenyis mataa akka taa'uudhaan. Ijoolleen durbaa dubbatanuu jiru miti. Kinoo jirti ma doobii dubbadhu laal Alex yarra qabdi. Ijoollee fayyaada. Maazeer akkam jirtu? Jirtu. Intala si'ati gaafa duraanaa filattee Nagaadha. funyaan hin qabdu ishee fayyadu jira kunuus. Insodaatitu. Jirtu. Ani isaan jiraachuun nagaadha. Ati filattee filachuu baatte dhiisan isaan qofti waa jiraatanii. Ameen giiftii koo jiraadha. Kunoo utumanni sodaatu naan fuusisanii ijoollee. Sanuu isin na filattanii fi funyaan hin qabdu jedhee deeme bar. Maa utuu akka nama ratu ciraa oola inni ijoollee itti gaddee kunoo fuusifadhee galanni rabbiif haa ta'u. Wanti guddaan isin gammaduudha. Hawwiin keessan galma ga'uudha. Baga gammadde. Amiin. Atis gammadi giiftii koo. Amiin nu jiraadha ammallee umrii dheertuu. Amiin jiraadhaa. Dubartiin baabaa dhaqii bashannansiisii naan jedhee intini si geessa Inxooxxoo paarkii. Iddoo barbaadde na geessi. Achumaan adaanachiin bira dattaa. Elaa na gowwoomsinaan amma nama gowwoomsuun jaalladhu. Laa nama wayyaa idda miicamee dhufe. Dhugaa rabbii nama gowwoomsuun jaalladhu. Karaan eegaga amma lafti buutti. Bormi guddaa. Yaa biiftuu. Duratti daawwalla. Biiftuun kun yeroo Alex kanarraa jaalala qabuuf jedhaayi. Nama dalagatu Alexiin kuni jennaan. And this sport is incredibly important to a huge amount of people.